Potongsa. Oh, shama ablare. Nagaa jirta? Nagaalte. Fayyaa keetii? Fayyuma. Akkam? Nagaa akkam. Mee namitti ollaa kee yaatun duuta jedhanii mee taati takalti qabatanii salaa bishaan kana mee dafii galla kidime? Bishaan reesiin gadhiisaan namitti ittiin nan dubbistu sani maal gochanii gataa. Indeemtu awwaalcha taati jaatadhan. Inna ku abbaa keete nan dubbistu sani baga fixir jette maana waan ishii irra naawwatu. Yoo si dubbisuu baate ati duutu waan hunduun wayisa fakkaatan amma akkatti gaafas keessa dhaabattu waan hunduun guyyaa tokko boqotee ciftatis. Amma laan bishaan keessiin gadhiisa. Rakkoon qabu wankeelli rakkoon qabu. Ati akka hinduun iyyuu dhaabadhu fi garuu bishaan manaa gala keessa duraa keessa. Gadhiisaan amma waa'ee warra du'aa namaa dhaqee dhaquu baadhee homaa waan silaallatu hin qabu. Yaa Fotoksa! Fotoksa! Yo abbaa keete kootu fudhu xumureera. Maa namitti himtu kun guyyuma nani waa jalqabu qabdoo wayii qabu malee qabdoo sin godhatu miti. Akkoon qabu. Raawwattee Fotoksa maaloo kan lakkiti inni sa'aatiin deeme sa'aatii afur ta'e sa'aatii jaatti gata. Maal raawwattee jetta kinoo bo'ii lamannaa bo'ii nan qallade nama maaloo bo'ii lamannaa nan xumuradha maaloo natiis. Natti taphattaare maa natti taphatta maal irraa wanne moo nange silaa aramaa jirachi. Taa'u maalii qabaare. Koottaame naari naati kootta. Koottaa maa nange natti kenni maal taate. Inaari naati. Maal taate. Natti kenni deemee tan dineedha de. Ooro kinoo. Ide. Ila. Qofuraan kun koo miti. Eessaa fuute. Qofuraan manaa dhufe. Maal manaa laga keessaa fuute dengara manaa dhufe fura. Qofuraa ko bishaan kennan gala kisii joobaa dhufe qofuraa ko. Maali kun basbaasa. Maali oo bishaan gala kisii gangala dhume irra gangala dhu gangala shaabuu dhume irra gangala dhu. Akka goodaarra gangalachaa bula sinjee. Akka bineensi gangala dhu irra. Goodaarra halkan gangalachaa bula sinjee. Nama waliin jiraadhu namatu si awwaala yoo waa taate namatu waan tokko si godhaa namatu si wallaanaa mee akka namaa ta'e akka namaa ta'e. Jiraata awwaalame. Silas gaafa mana qabdoo wayii qabdoo godhattati. Moo. Maal jedha kun namitti qoshashaan bishaan keessa kan galatti moo maal amma bishaan gala kibda yoo tayyuu dhagaraa tayyuu qoforaa kootiin of akka badhiif. Maal jedhaan. Maal kun niiti namaana kun binyana maal minaan ofi deema amma conkaa amma maagaana keessatti cirreef katutti eeyyam. Ara rabbo hojii ishii haa kennu. Sarah dia Marta. Asa sumaan deebi'aa jira. Atau isin badin. Namuddama. Abagete. Namitti. Ara yaan abbaa biyyee si alaatu amma naafiddaa bakka du'etti naafiddaa bakka xannana dhayetti bakka. Ofii warafaa qaba maalan godhare. Ofii warafaa. Qofarri koo. Qofuraan koo. Qofuraa maali? Eessaan ati amma bira kaa hin ciifneen. Isaan maa fotos kan baatee deemu tokko laata. Situtti kennee fotosaatti amma dura deddeemee irraa fo'anneen ankoo jala. Laatti bira darbee iyyuu baatee deema malee asaan seef kan. Akkasii. Nyaata dhageessaa nyaatu biyyeetti haalaatu. Kootu nyaadhu. Akka ofii kee fideef fuudhi nyaatu. Maal abbaa keetti kennee qoforaa koo bishaan namatti. Ani nagarree karaa irratti na bira darbee kottaa nyaadhu. Nyaadhu hin galtama sonitti biyyeetti haalaatu nyaadhu. Ara waan ni qarate akka baatteef nyaadhu gal. Nyaadhu waan akka baatteef